Ashamaa harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanoo bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabu jecha kun soofuma raappiidha. Anis Mu'eedha. Har'as viidiyoo haaraa walitti deebinee jirra dhaggeeffattoota kan koo. Viidiyoo keenya har'aa keessatti amma wanti ilaallu waan ajaa'ibaatti hundi keessaniyyuu beekuu qabdan dogongorus hin qabneedha. Wanti kunis maalidha wajjin kan ilaallu ta'a jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Yeroo baay'ee addunyaa kanarratti teknooloojiin baay'ee bal'atee jira. Teknooloojii kanatti fayyadamuudhaan immoo namootarras miidhaan cimaan ni gahaa. Yeroo adda addaa namoonni akkaawuntiiwwan isaanii yeroo dhaban argine jirra. Akkaawuntiiwwan baankii isaanii, akkaawuntiiwwan Facebook isaanii, akkaawuntiiwwan Imo, Telegram, yaalee hawaasa baay'ee akkaawuntiin isaanii yeroo hack ta'u yookaan namaan hatamu argine jirra. Egaa wantoonni kunniin akkamitti tahan waan jedhu har'a viidiyoo har'aa keessatti ni ilaalla. Egaa karaa adda addaatiin namoonni yeroo baay'ee akkaawuntiiwwan namoota hack kan godhan yookaan immoo kan hatan jechaadha. Karaa kana keessa immoo kanarra ilaallu scam comment waan jedhamudha. Scam comment jechuun maalidha waan jedhu har'a wajjin kan ilaallu ta'a. Scam comment immoo wanta akkamiiti maalidha midhaan nu rageessu akkanumallee akkamitti akkaawuntiiwwan keenya kan baankiidha akkanumallee akkamitti sakatta'uu danda'anii akkanumallee miidiyaalee hawaasa keenya kan akka Facebook, Telegram, TikTok, Imo, WhatsApp, Viber kan kana fakkaatan akkamitti nu jala hatuu danda'a yookaan sakatta'uu danda'a waan jedhu wajjin ilaalla. Egaa odeeffannoo kanaan kan wal qabatte wantoota tokko yeroo baay'ee YouTube irratti namoonni baay'een YouTube ni qabdanii akkanumallee akkaawuntii YouTube keessanii yeroo baay'ee hack ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu namootaan fudhatamuu danda'a YouTube keessan. Kan akka hin taane immoo scam comment wanti jedhamu kun addaadha jechaadha. Asirratti hojii baay'ee iskaamaroonni kunniin baay'ee yeroo baay'ee akkaawuntiiwwan namaa jalaa deemuudhaan weebsaayitii isaanii kaayuudhaan weebsaayitii isaanii immoo kompirees gochuudhaan liinkii isaa akka ajaa'ibatti akkamitti kaayaniitiin akka nama hack godhan ni ilaalla. Egaa asirratti wanni tokko wanni isinitti himuu barbaadu YouTube'n qorannoo inni adeemsise keessatti ji'a tokko keessatti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo sababa scam comment jedhamu kanaatiin YouTube'n namoota 4,000 hamma 15,000 ni hatama jedhamee ni yaadama jechaadha. Kanaafiyyuu isinis kanarraa akka of qusattaniif anas wanta na qunname waan qabuuf maaltu na qunname maaltu si qunname ati immoo maal argiteetiin kan jedhu isinittan agarsiisa. Egaa gadhuma video kanatti na faana turaa isiniin jechuu barbaada. Warroonni channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagateedha. Akkanumallee mallattoo notification tuquudhaan all irra godhaadha yeroo hunda video haarawaa yeroo angal lakkisu akka mallattoo notification yookaan beeksisaatiin isin dhaqqabu jechaadha. Video kanas like gochuudhaan jalqabaadha. Viidiyoon kun immoo namoota baay'ee ni tajaajila ni fayyada jettanii yoo yaaddan immoo namoota baay'eedhaaf share godhaadha. Wanti kun namoonni baay'een sababa kanaan dogongoruudhaan jechaadha. Namoonni baay'een akkaawuntii isaanii dhabanii jiranii. Akkaawuntii baankii isaanii sakatta'amee jira. Akkanumallee akkaawuntii miidiyaalee hawaasaa baay'ee dhabuu isaanii yeroo baay'ee ni dhageenya. Kun maaf ta'e wajjin ilaalla. Egaa amma gara barnoota keenyaatti ni ceena jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa koomentiiwwan lamatu jira, bifa lamatu jira. Isaanis spam comment ka jedhamuu fi scam comment wanta jedhamutu jira. Egaa har'a kan ilaallu immoo scam comment wanta jedhamudha. Scam comment jechuun namoonni hakaroonni yookaan namoonni akkaawuntii hatan warroonni hakaroota ta'an yookaan akkaawuntii nama hatuudhaaf sakattan hojjetanidha. Kun hojii seeraan alaati akkuma beekamu. Egaa social miidiyaalee adda addaa hatuudhaan kan beekamanidha. Namoonni kunniin koomentiiwwan adda addaa koomentii social media hunda jala deemuudhaan egaa linkii isaanii kan websaayitii isaanii kompirees gochuudhaan yookaan xiqqeessuudhaan haala nama hawwatuun haala viidiyootiin gochuudhaan karaa adda addaatiin akkaawuntii namaa ni hatu. Kanas yeroo baay'ee namootni baay'een akkaawuntii isaanii yeroo dhaban argine jirra jechaadha. Kanaafiyyuu isinis kanarraa akka of eeggatanii fi fakkeenyaaf torbee kana keessa kan nu qodame viidiyoo tokko guyyaa tokkoon dura kan gallakkise jira. Achirratti egaa scam comment wanti jedhamu kun na barreeffamee jira. Anis isa waan an argee fi isinis akka hin dogongorreef jechuudhaaf kan isin barsiisuudhaaf dhufe. Egaa mee YouTube kiyya kan keessa seenee ni ilaaltu akkanuma YouTube kan koollee salphamatti argachuu ni dandeessan dhaggeeffattoota kan koo. Soofumar app jettanii yoo barreessitan salphamatti jalqaba irratti isa isinii dhufu kanadha jechaadha. Isa kana erga keessa seentanii dhaggeeffattoota kan koo warroon haaraa taatan hanga ammaatti subscribe gochuudhaan maatii kan koo hin ta'in subscribe gochuun dagatenaadha. Akkanumallee mallattoo notification kana all irra godhuudhaan yeroo hunda viidiyoon akka isin qabu gochuu ni dandeessan. Egaa viidiyoo kana guyyaa tokko duraadha kan hojjedhe jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Asirratti egaa scam commenting kun kan natti barreeffame nama tokkooni. Egaa namni kun immoo nama seeraan alaati. Kanaafiyyuu anas hack na gochuudhaaf yookaan akkaawuntii kan koo kan YouTube fudhachuudhaaf na fakkaate. Garuu isinis asirratti yoo argitan odeeffannoo kana namaan gahuu hin dagatenaadha. Namoonni baay'een ni ilaaltanii yeroo ilaaltan kan viidiyoo nama tokko yoo kan ilaaltan ta'e scam
comment wanti jedhamu kun yoo argitan namaan gahaadha. Namoonni sunis beekanii akka ofirraa balleessaniif jechaadha. Fakkeenyaaf egaa viidiyochi isa kanaadha. YouTube seera haaraa baasee jira kan jedhu thumbnail irratti viidiyoo guyyaa tokko dura hojjedheera. Haga ammaatti nam 163 qofattu ilaale. Kanaaf isinis viidiyoo kana ilaaluun dagatenaadha. Maaliif seera thumbnail haaraa YouTube baasee kan wal qabateedha waan ta'eef egaa asirratti kanatti ergame comment jala seennee mee haa ilaallu. Comment jala seennee yoo ilaaltan dakanatti yoo dhuftan akkuma isin argaa jirtan Aliyaan Rosiiland kan jedhamu kun namni kun akkuma margarta linkii kana gabaabsee compress godhee linkii website isaa kan hakittiin godhu asirra kaahee jira jechaadha. Egaa commenti kana namoonni baay'een ni ilaaltan yoo ta'e egaa isinis linkii kana gara bulee fakkaatu baay'ee isaa adda kan ta'edha, nama hawwata. Bifa kanaan kaayan jechaadha. Barreeffama adda addaa irratti barreessanii beautiful baay'ee bareeda baay'ee gaariidha. Asiin na daawwadhu asiin wal argina asirraa kanarraa fayyadamte jedhanii namoonni barreessuudhaan jalatti barreeffama akkana website isaanii yookaan gabaa jedhan compress godhanii haala kanaan ni kaanii amma linkii kana tuqxanii yookaan galtan ta'e egaa akkaawuntiiwwan adda addaa ni dhabdu haak ni godhamtu jechaadha. Isaan waan hundumtayyuu qophaa'ee jira website isaanii irratti akka passwordii keessanis waan isin qabdan hundayyuu hakuudhaaf qophaa'anii jiranii. Egaa linkii kana qofa isiniif erganii linkii kana qabattanii yoo isin kaseentan ta'e battalumatti haak isin godhu yookaan isin to'atu jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo egaa wanta kanarraa akka of eegdanii fi fakkeenyaaf akkuma asirra argartan dhaggeeffattoota kan koo commentii kana yeroo baay'ee asirratti tuqaa sadiitu jira fuulduratti dhuftanii asirratti tuquudhaan report gochuu ni dandeessanii. Egaa report kan jedhu jira report gochuu ni dandeessan akkanumallee commentii kana ofirraa barreessuu ni dandeessanii. Ani akkaawuntii biraatiin waan seenee waan ta'eef soofumara appii isaa email kan kootiin osoo kan seenu ta'e remove kan jedhullee jira remove gochuus ni dandeessanii. Inni kun akkaawuntii biraatiin waan seenee fi jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo report qofatti dhufa. Isinis akkaawuntii namoota jalatti wanta akkanaa yoo argitan report gochuudhaan namoota san baraaruu hin dagatenaadha. Mee bifa akkamiitiin iskaamaroonni kunniin yookaan hattoonni kunniin bifa akkamiitiin barreessuu waan jedhu immoo amma haa ilaallu. Egaa akkuma amma screen irratti argartan dhaggeeffattoota kan koo egaa namni kun garli friend kan jedhu kanaadha. Egaa yeroo baay'ee garli friend inni jiru kun bakka adda addaatti argitan ta'a. Egaa namni kun commentii YouTube ta'uu danda'a. Commentiiwwan Facebookii, Telegiraama, Imo kan maal fakkaatu kan feetan jechaadha. Peejii adda addaa jala deemuudhaan egaa wanta kana ni kaa'u. Akkuma asirraa argatan vom.lol jedheetiin website isaa gabaajee godhee compress godhee kaa'ee jira jechaadha. Kanaafiyyuu daqiiqaalee ni kaa'u argitanii jirta yoo ta'e daqiiqa kana viidiyoo kana akka ilaalaniif jechaadha ni affeeru. Akkuma argartan sekendii 59 jedhee irra barreessedha. Viidiyoo kanallee namni hin ilaala jedhee yoo kan seenu ta'e salphamatti akkaawuntii isaanii dhaba jechaadha. Egaa yeroo baay'ee wanta kanaan yeroo barreessan iskaamaroonni kunniin dhaggeeffattoota kan koo yeroo baay'ee wantoota nama hawwatu afaan keessanis yoo baran yoo fakkeenyaaf afaan Oromoon dubbatta yoo ta'e yoo kan baran ta'e afaan Oromoo yeroo ammaa kana translate gochuun baay'ee salphaadha. Translate godhuudhaan egaa wanta isin hawwatu irratti barreessanii linkii isaanii kan iskaam ittiin godhan kana yookaan hakkisi nama ittiin godhan kana kaayanii commentii san isin suuqxanii yoo kan seentan ta'e battalumatti bilbila keessan irraa akkaawuntii baankii qabaachuu dandeessan akkanumallee social miidiyaalee adda addaa qabaachuu dandeessan hundayyuu dhabuu ni dandeessan jechaadha. Sababuma linkii kana tuqxanii seentaniif jechaadha. Battalatti yoo argatan linkii kana bilbila keessan irraa balleessaadha. Bifni biraa immoo isin agarsiisuu dhaggeeffattoota kan koo bifa linkiitiin illee godhanii haala kanaan online irra jirra. Kanaafiyyuu na daawwadhaa jechuu ni danda'an jechaadha. Bifa kanaan isin ni kaahanii akkuma argartan Christopher Lopez namni jedhamu kun illee haala kanaan barreessa jechaadha. Yeroo baay'ee bifa kanaan barreeffama bifa adda addaatiin barreeffama. Egaa akkuma screen irratti argartan linkii warra ta'an kana barreeffamoota kanneen bifa kanaan amma fakkeenyaaf asirra screen irratti akka argartan bifa kanaan ni barreeffamu baay'ee barreeffama bifa kanaan barreeffamoonni barreeffamanii commentii social media keessan kan YouTube ta'uu danda'a kan adda addaa irratti jala barreeffama yoo jiraate battalumatti ofirraa balleessaadha yookaan report gochuu hin dagatenaadha isinii jechuu fi egaa kanaadha jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo barnoonni kan koo kanarraa isa kanaadha. Egaa asirraa akka baratan abdiin qaba. Maaliif wanti kun akkaawuntii keessan kan YouTube dhabuu dandeessanii akkanumallee social miidiyaalee adda addaa qabaachuu dandeessanii social miidiyaalee kanneen illee kan akka Facebook, Telegram kana dhabuu ni dandeessu. Akkanumallee akkaawuntii keessan kan baankii yookaan mana kuusaa bilbila keessan irraa qabaachuu dandeessanii. Egaa akkaawuntiin mana kuusaa kunillee akka isin jala sakattamu akka hin taane commentiiwwan kanneen sirriitti ilaaluu barbaachisaadha. Iskaam comment wanti jedhamu kuni baay'ee wantoota ciccimaadha.
Kanaafiyyuu of eeggannoo gochaadha. Isaan linkii kana qofa isinii kaa'u. Linkiin kun baay'ee hawwataadha. Wantoota adda addaa irra barreessuudhaan keessattuu suuraa qullaa ta'e kan qaama saalaa maal agarsiisu kanarra kaa'anii ni ergu. Yeroo baay'ee wanta akkanaa kana hojjetanii isaan qophiidha jechaadha. Weebsaayitiin isaanii weebsaayitiidha garuu salphinatti gabaabsanii kompirees godhanii linkii isaanii waan kaa'aniif malee weebsaayitiidha jechaadha. Kan iskaam ittiin godhan yookaan namoota baay'ee haka ittiin godhan yookaan akkaawuntiiwwan isaanii ittiin hatan akkanumallee sakattan jechaadha. Kanaaf isinis of eeggannoo cimaa akka gootaniif jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Dhumarratti garuu wanta tokko isin gahuu barbaada dhaggeeffattoota kan koo. Yeroo baay'ee aappiiwwan adda addaatti ni fayyadamtu warroonni YouTube qabdan keessattuu jechaadha. Aappiiwwan kunniin illee subscriber karaa ittiin argatan akkanumallee watch time illee karaa ittiin argamtan jedhanii aappiiwwan adda addaatiif weebsaayitiin adda addaa barnoota adda addaa irratti namoonni isin barsiisan argitanii jirtan ta'a. Garuu aappiiwwan kanneenii fi weebsaayitiiwwan kanneen subscriber yeroodhaaf isiniif kennuu danda'anii akkanumallee immoo watch hour illee yookaan sa'aatii ilaalchaa keessan isiniif guddisuu ni danda'anii. Garuu haa ta'uutii dhaggeeffattoota kan koo weebsaayitoonni kunii fi aappiiwwan kunneen illee koomentiiwwan adda addaa bifa amma isinitti agarsiisee kanaan akkaawuntiiwwan keessan irratti barreessuudhaan yeroo akka tasaa isin dagattanii wanta kana nan ilaala maalidha jettanii yeroo seentan jechaadha battanumatti haaka isin gochuu danda'a. Kanaaf of eeggannoo cimaa akka gootan abdiin sirraa qaba. Egaa barnoota har'aa kana irraa akka barattan abdiin qaba. Wanta kana immoo namoota baay'eedhaaf sheer godhaadha. Ijoolleen keenya asirratti dogongoroo hin qabdanii tasallee dogongoroo hin qabdanii iskaam koomanti wanta jedhamu kana beekuun barbaachisaadha. Kanaaf of eeggannoo cimaa akka gootan dhaggeeffattoota kan koo abdiin isinirraa qaba. Akkanumallee odeeffannoo kana namoota hundaan akka naageessan abdiin isinirraa qaba. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii tuquudhaan ol irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo hanga lakkisu akka isin ga'u